sharamee daanyaa jedhu Amaariffaa moo Oromoo? Kanaafuu galleen weellisaa kana beektu sirba sharamee daanyaan jedhu eenyutu weellisa? Raajuu Mahammad oli wanta kana argatti. Dhugaatii biiraa biyya Meeksikoo keessatti sirriitti beekamu maal jedhama? Kani kan Kooranaa jedhama. Tole. Faallaan balfa jedhu maalidha? Nargan qulqulluu. Dooktar Alii Birraan eessatti dhalate? Dirreedawaa argateera. Magaalaan guddoo Taayilaand maal jedhamti? Taayilaand? Baankok. Ilmoon bofaa maal jedhamu? Dhumateera, dhumateera, humna gaafateera, dhumateera. ilma buufaa jedhama. Ilmoo bofaadha. Mee yeroo marsaa Deebisa miti? Ilmoon buufaa boofuma jedhama. boofuma jedhamu. Satti deebina gaa baankii ta'eera. Garuu yeroo gaarii irratti dhaabbata. Mee amma gaa hordoftoonni keenyas baay'ee bohaaraa jiru. Artistoota baay'ee jaallataniif kabajan irratti ta'ee fi boosiyyoonis immoo as dhufee immoo callisee hin galu ta'ee fi sagalee isaa bareedaa kanaan immoo hiikkooma nu hawaarsu hundee. Dansaa gootiin baadhaanis harka koo qabadhee dhufa. Mee hamniidha. Jedhu. Jedhu. Kanuuf. Yaa kormatoo korma darabaan galchanii. Yaa kormatoo maaltu darabaa si galchee. Yaa kormatoo mogorii barooda kormii.